Akkam jirtu gaa hordoftoota Milkii Miidiyaa. Ani Dr. Naa'ol Haayiluuti. Har'aa akkuma argaa jirtan barreeffama kanarraa argaa jirtanii waa'ee ala dhabdummaa yookiin maseenummaa isa jedhamu irratti sababoota isaa fi wal'aansa isaa fala maalii akka qabu isarratti dubbachuudhaaf dhufeetiin jira. Milkii Miidiyaa wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu hordoftoota keenya ala dhabdummaa yookiin maseenummaan mata duree bal'aadha. Garuu haga danda'ee gabaabsee dubbachuun yaada gara fuulduraatti gaaffii keessan fudhadhee dubbachuudhaaf na yaala. Afaan Ingiliffaatiin infertility isa jedhamu ala dhabdummaan parsentiidhaan yoo ilaalle akka addunyaatti abbaa warraa fi haadha warraa yookiin couples waliin jiraatan wal fuudhanii waliin jiraatan keessaati parsentiin 10 hangi 15 dhala dhaboo yookiin infertilityidha jechuudha. Akka Sub-Saharan Afrikaa yookiin Afrikaa biyya keenya dabalateetti immoo akka saayinsiin jedhutti parsentii 11 haga 20 jechuudha. Namoonni dhala dhabdummaa kanaaf saaxilamanii jiran jechuudha hordoftoota keenya. Jalqaba hiika isaarraa gaafa kaanu namni tokko infertile yookiin immoo dhala dhabummaadhaaf saaxilameera jechuudhaaf maaltu guutamuu qaba ulaagaa isa jedhu irratti dubbanna. Ulaagaan isaa kaappiliin yookiin warri wal fuudhee waliin jiraatu jechuudha. Waggaa tokkoof utuu walirraa addan kutin walquunnamtii saalaa waggaa yoo godhan eebba godhanii booda haadha warraa garaatti hafuu yookiin hin ulfaa'inii yoo hafte kun ala dhabdummaa jedhama jechuudha. Waggaa tokkoof utuu walirraan kutin walquunnamtii saalaa erga godhanii booda jechaadha. Walquunnamtii saalaa utuu maloota ittisa ulfaa contraceptioniin fayyadaman jechuudha. Walquunnamtii saalaa jechuun maal jechuudha? Torbanitti guyyaa 3 haga 5 walquunnamtii saalaa kan godhan yoo ta'e waggaa tokkoof turanii utuu hin ulfaa'in yoo hafte haati manaa utuu hin ulfaa'in yookiin isheen dubartiin osoo hin ulfaa'in yoo hafte kun infertility yookiin immoo ala dhabdummaa jedhama jechuudha hordoftoota Milkii Miidiyaa. So erga kana jennee booda amma gaa hiika ala dhabdummaa barree jirra. Ergii namni tokko ergii kana ofirratti baree booda garan itti deemu maal gochuu akka qabu isinitti hima. Isa dura garuu persentoota tokko yoo isinitti hime namni tokko walquunnamtii saalaa gahaa amma isiniin jedhe erga abbaan manaa fi haadhi manaa yookiin kaappiliin suni osoo godhanii carraan ulfaa'uu ishee kan yoo normal rakkoo kana hin qaban taanan jechuu kooti. Carraan ulfaa'uu haadha manaa sana ji'a tokkotti parsentii 22 jechuudha. Averagely nama 100 keessaa namni 22 ji'a tokko keessatti ulfaataa jechaadha. Okay? Waggaa tokko keessatti immoo parsentiin 90 hin ulfaa'u jechaadha. Normaalii yoo ta'a yoo rakkoo dhabdummaa kana hin qaban taanan parsentiin 90 waggaa tokko keessatti ulfaa'u. Averagely parsentii 22 ji'a tokko keessatti ulfaataa jechaadha. So namni tokko abbaa faana biraan haadha manaan tokko wal fuudhanii wal bira turanii hojiidhaaf warraa hin fagaanne taanaan wal bira jiru taanaan waggaa tokko keessatti hin ulfoofne taanaan haati manaa utuu walquunnamtii saalaa godhanii gara hakiimaa deemuu qaba jechuudha. Inni sun maaliif infertile yookiin immoo dhala dhabdummaadhaaf saaxilamaa jira jechuudha hordoftoota Milkii Miidiyaa. Maaltu kooziin abbaa manaa moo haadha manaadhaa isa jedhu yoo ilaalle daataa ammammaatti jiruuni abbaan manaa persentii 35 nama 100 kaappiloota infertile ta'an keessaa persentii 35 sababa isa dhiiraatiin jechuudha. Persentii 35 kan biraan immoo sababa ishee durbaatiin jechuudha. Persentiin 20 immoo sababa rakkoo walitti hidhaame abbaa isheerraas isarraas walitti hidhaame rakkoo uumamurraa kan dhufu immoo persentii 20 jechuudha. Persentiin 10 immoo hin beekamu jechaadha. Kooziinsaa kan ishees kan satoonsaa wanti beekamu hin jiru. Tarii saayintistoonni kanarratti qorannoo dabalataa gaggeessaa jiru. Rakkoo
genetics rakkoo geneticsiti ta'uu mala jedhamee yaadama gara fuulduraatti qorannoodhaan wanta ifa bootaaf jechuudha 100% godhanii rakkoosaa maaltu namatti fida isa jedhu akka iyyafattan akka itti yaaddan shakkiin qabu kan fiduu danda'u infertility yookiin dhalaalummaa kana kan fidan keessaatii tokko infectioniidha jechuudha. Infectionii gaafa jiru infectionii karaa walquunnamtii saalaa dhufan jechuudha. Kanneen akka fanxoo, cooqxoo, syphilis gonorrhea warra jedhaman warra dhibeelee infectionii walquunnamtii saalaa wajjin wal qabatan jechuudha. Dhukkubni kan biraas infectioniin yeroo deddeebisaa tokko osoo hin taane deddeebi'anii yeroo taa'aa turan booda irratti infertility kan qaqqabsiisuu danda'an jechuudha yoo yeroodhaan wal'aanamne. Inni kan biraan namni tokko ulfa ofirraa baasee ulfa karaa seeraan hin taaneen hakiima lafa hakiimiin jirretti isa tokko gaafa baatan infectionii uumamuu danda'a jechaadha. Gaafa ulfi irraa ba'ee jiru yeroo sana post abortal infection isa jedhamu infectioniin achirra uumamus booda akka isheen dhala dhabdu gochuu danda'a. Lammaffaan inni taanu maaloodha? Contraceptionii yeroo dheeraadhaaf fayyadamuun koos gochuu danda'a. Contraceptionii yeroo dheeraadhaaf fayyadamuun akka madda tokkotti ilaalamuu danda'a. Kan biraan baqasanii hodhuun tokko nama saaxiluu danda'u jechuudha. Warra nama saaxilanidha malee kallattiidhaan wanti fide jedhamu hin jiru. Warra saaxilanidha jechuudha. Baqasanii hodhuun naannoo gadameessaatti raawwatu nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni kan biraan wantoota alkoolii garmalee fayyadamu. Alkoolii fi wantoota kafeeyinii qaban buna, shaayii garmalee fayyadamu. Alkoolii xiqqootu hin taane bunuma xiqqoo, shaayii xiqqootu hin taane garmalee alkoolii kafeeyinii wantoota of keessaa qaban shaayii fi buna fayyadamu. Smoking xuuxuu jechuudha. Namoonni xuuxan illee baay'ee kanaaf ni saaxilamu jechuudha. Inni kan biraan dhukkuboota hormoonii wal qabatanidha. Inni kun baay'ee gadi fagoodha. Qorannoo hakiimaa barbaachisa. Fakkeenyaaf dhukkuboota gooyitarii keenya wal qabatan jechaadha. Ucuba wal qabatanii, taayiroidii wal qabatan jechaadha. Dhukkuboota hormoonii wal qabatanii warri kun mallattoo hedduu qabu baay'ee bal'aadha. Hakiima biratti nama ilaalchisu jechuudha. Kan biraan immoo ispoortii garmalee hojjechuu. Garmalee ispoortii humnaa olii hojjechuunis nama saaxiluu danda'a jedhu saayintistoonni. Kan biraa wanta kana fiduu danda'u ulfaatina garmalee dabaluuf garmalee gadi bu'uudha jechaadha. Garlachuutti dabaleennaanis bu'eennaanis fiduu danda'a jechaadha. So ulfaatina keenya illee gidduutti eeggachuun gaariidha jechuudha. Kan dhiiraa wajjin wal qabatee akkuma kan warra dubartoota ammaa rakkoo hormoonii ta'uu danda'a. Kanaaf immoo rakkoo cidhaan irratti uumame wanta dhiitee yookiin dhiitootu waan utuu dhiitee hin mul'atinis keessatti rakkoo cidhaan wal qabate ta'uu danda'a. Kan biraan rakkoo ispermiiti. Ispermii baay'inni isaa xinnaachuu, boci isaa jijjiiramuu. Inni kun laaboraatooriyaan ilaalama. Inni dhiiraa ispermii anaalisis yookiin sanyii kormaatu ilaalama jechuudha. Inni akkuma namatti rakkoo amma ofirraatii dhufee achirratti mul'achuu danda'a jechuudha. Egaa hordoftoota keenya dhaggeeffattoota fi daawwattoota milkii miidiyaadha. Gara wal'aansaatti darbaa jirra. Wal'aansa irratti yoo dhufne wal'aansa inni jalqabaa rakkoo isaa adda baasuudha. Hordoftoota milkii miidiyaa. Rakkoon isaa adda ba'uudha qaba. Eenyutu fide, sababa eenyuudhaaf dhufe fi ispeesifikaalii rakkoon sun maal akka inni ta'e adda baasuu qabna jechaadha. Sababa isa dhiiraa moo sababa ishee durbaatiif dhufe kan jedhu akka wal'aansaaf nu gargaaru jechuudha. Kan biraa maal gochuu qabna? Akka namatti itti himee warri waa xuuxuu, sigaaraa aarsuu, dhiisuu, alkoolii fi wantoota kafeenii of keessaa qaban shaayii, buna baay'ee hir'isuun gaariidha. Dhibbuu, istireesii baay'ee hir'isuu qabna. Akkuma itti himee ulfaatinni keenya garmalee ol kaa'aa yoo ta'e gadi buusuu, garmalee gadi bu'aa yoo ta'e immoo ol kaasuu, ulfaatinni keenya noormaalii irratti eeggachuudha jechuudha. Kan biraan
wal'aansa inni itti aanu egaa qorichoota fudhatamantu jira. Hordoftoota milkii miidiyaa. Inni kun egaa namni kun akkuma sila isinitti himee isheen dhiiraa fi isheen durbaa kan warri waliin jiraatanii waggaa tokko keessatti yoo ulfa isheen durbaa hin ulfaa'in haftee gara hakiimaa deemuu qabu jechuudha. Asirratti wanta isinitti himuu barbaadu warra dubartootaatiif jechuu kooti. Warri dubartootaa umuriin isaanii waggaa 35 taanaan hanga waggaa tokkotti iyyuu osoo eeguu baataniitiin ni gorfama.